Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Baga ifa du'aa ka'umsa Gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos yaadannoo isaa isa baranaa kanaan baga ittiin siin ga'e, baga geessanii baga waliin geenye. Ameen. Mata dureen barumsa keenyaa kan nuti walijjin barannu guyyattii kanaa yaadannoo taasifadhaa. Ayyaana Waaqayyoos jedhaatii kabajadhaa. Dhalootaa dhalootatti immoo seera godhaatii bara baraan yaadadhaa jedha. Seera ba'uu boqonnaa 12 lakkoomsa 14 irra. Egaa dhugaadhumatti Gooftaan keenyaa Fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan inni samii irraa gadi bu'ee dhufee waggaa 33 ji'a 3 guutuu biyya lafaa kanarratti hojjete hundisaa duraan dursa raajotaan raajee fakkeenyaan fakkeessanii kan duraan dubbatame sana dhufee raawwate malee akka bishaan tabbarraa dhangala'uu yookaan akka keessummaa tasa dhufuu ta'eema kan dhufe miti jechaadha. Kanaafuu seera ba'uu boqonnaa 12 irratti wanti kaa'amee jiru kuni isa Gooftaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos fayyina keenyaaf jecha dhufee raawwachuudhaaf jiru sana karaa Museedhaa Waaqayyo fakkeessee kan dubbatee fi kan inni barreessedha. Mee duraan dursa isa kanan sinitti hima. Akkas jedha seera ba'uu boqonnaa 11-12 irratti gaafa dubbisnee ilaallu akkas jedha. Akkuma beektan Israa'eloonni warri fooniidhaa karaa nama tokkoodhaa biyya Gibxitti gadi bu'an. Karaa nama tokkoodhaa biyya Gibxitti gadi bu'anii waggaa 430 garbummaadhaan jiraatanii waggaa 430 sun yeroon garbummaadhaa xumuramee achii gaafa ba'uudhaaf jedhan Waaqayyo Musee kaase. Egaa Museenis akkuma beektanii yeroo ilmoon dhiiraa dhalatee akka hin guddanneef labsiin ba'ee keessa kan dhalateedha. Harmeen isaallee du'a jalaa oolchuudhaaf dhattee galaana Abbayyaa qarqara akka dhossitee seera ba'uu boqonnaa 2 irratti barraa'ee jira jechaadha. Egaa Museen akkaataa kanaan guddatee gaafa jedhu Israa'eloota warra foonii garbummaa jala jiran kana garbummaa jalaa baasuudhaaf Waaqayyo yeroon isaa gaafa ga'u akkas jedhe. Hundi isaanii oolaa mudaa hin qabne akka qopheeffataniif itti himi. Oolaa mudaa hin qabne kana qopheeffatanii mana isaanii keessatti immoo qalatanii haa nyaatani. Yeroo oolaa kana qalatanii nyaatan illee seera akkamiitiin qajeelfama akkamittiin nyaachuu akka qaban itti himee ture. Amma garuu sana keessa naqani waan dubbachuu barbaadeef waa'ee ayyaana Faasikaa isa jedhamee amma kabajnu kana fakkeenyi isaa kakuu moofaa keessatti kan ture sana eddan sinitti himee booda kakuu haaraatti akka dhufnuuf jedhee tanani. Kanaaf oolaa kana mana keessan keessatti waggaa qalattanii jedhe oolaa mudaa hin qabne saba tokko kan hin qabne gaafa qalattanii dhiiga oolaa kanaa immoo balbala mana keessanitti dibadhaa. Halkan walakkaa gaafa ta'u ergamaan du'aa ni dhufa. Ergamaan du'aa gaafa dhufu mana nama hundumaadhaa ilaala. Mana nama hundumaatti dhiiga oolaa mudaa hin qabne kana kan ittiin jirre milikitii dhiiga oolichaa kan ittiin jirre yoo jiraate itti ol seena. Itti ol seenee hangafa dhala isaanii hangafa horii isaanii jalaa ajjeesa. Warra boo'ichaa warra gaddaa isaan taasisa. Garuu dhiigni oolichaadhaa kan itti jiru hin seenu. Kana qabadhaa godhadhaa jedheetoo Waaqayyo karaa Musee qajeelfama kenneef jechaadha. Egaa Museen akkuma Waaqayyo itti hime Israa'eloota walitti qabee itti himeen godhatani. Akkuma isaan godhataniin halkan walakkaa gaafa ta'u ergamaan du'aadhaa hin dhufe. Gaafa dhufu balbala namaa hundaa ilaale kan warra dhiigni oolichaa itti mallatteeffamee jiru bira darbe. Bira darbee kan warra dhiiga oolichaadhaan hin mallatteeffamne garuu itti ol seenee warra boo'ichaa warra gaddaa isaan taasise jechaadha. Utuu isaan gaddaa jiranii dhiiga oolichaatiin ergamaa du'aa jalaa kan oolan biyyicha gadhiisanii akka isaan ba'an ta'ee jechaadha. Egaa biyyicha gadhiisanii gaafa ba'an illee galaana diimaa illee gargar hiree biyya abdiitti isaan galche. Waa'ee isa kanaan akkas jedhe egaa Waaqayyo. Ayyaana kana jedhe guyyaatti ergamaan du'aa sin bira darbe kana. Balbala mana keessanirra darbe kana. Guyyaatti ergamaa du'aa jalaa mallattoo dhiiga oolaa mudaa hin qabne kanaan jalaa millee maltoo isaatiin mallatteeffamtanii ooltan kana ayyaana Faasikaa jedhaati. Ayyaana Faasikaa jedhaati. Dhalootaa dhalootatti dabarsaati. Ayyaana Waaqayyo jedhaati kabajadhaa. Bara baraan seera godhaa kaawwadhaa. Yaadadhaa jedhe jechaan. Kanaaf egaa Israa'eloonni warri fooniidhaa ayyaana kana kabajachaa turan jechaadha. Haa ta'u garuu
kakuu haaraa keessatti dhufnee waa'ee ayyaana faasikaa kana gaafa ilaallugaa faasikaa jechuun hiika lama qaba. Hiika lama qaba. Jechi faasikaa jedhu kun afaan warra Ibraayisxiin paasaayi jedhama. Paasaayi jedhama. Afaan Giiziitiin immoo faasikaa jedhama. Kallattiidhaan waa lamatti hiikama. Inni jalqabaa bira darbuu jedhama. Egaa bira darbuu kan jedhame ergamaan du'aadha. Isaan bira gaaficha waan darbeef. Ergamaan du'aadha. Dhiiga oolichaa kanaan mallatteeffatanii bira waan dabarsaniif bira darbuu. Ergamaa du'aa jalaa ooluu jedhama jechaadha. Kun hiika tokkoffaa isaati. Hiika lammaffaan isaa immoo faasikaa jechuun gammachuu jechaadha. Gammachuu jechaadha. Maaliif gammachuu jedhame? Faasikaan kakuu haaraadhaa Kiristoosiidha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 5:7. Tokkoffaa ergaa Phexros boqonnaa 1:18-19 irratti faasikaan keenya Kiristoosidha akkuma jedhe. Egaa maaliif gammachuu jedhamere? Du'a keenya du'ee, salphina keenya salphatee, qaanii keenya nuuf qana'ee, qullaa isa turre qullaa nuuf ta'ee, gara si'oolitti qaama lubbuun gadi bu'ee, du'a si'ool jalaa waan nu oolcheef kun nuuf gammachuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggaa 5,500 warra si'ool keessatti rakkachaa turan san inni immoo guyyaa 5 gidduutti kaasaa nuu kaffalee du'a nu oolche. Kanaaf abbootiin keenya maal jedhani? Torbee imaamaatiin jedhamtu guyyaa 5 sun yookaan sanbata guddaadhaa kaastee haga sanbata duraatti kan jirtu sun 5,500 bakka buutii jedhan. Sa 5,500 isaan bu'an sana guyyaa 5tti Waaqayyo keenya bakka nuu buusee badiisa sana, du'a sana, salphina sana nurraa kaasee jireenya nuu laate waan ta'eef. Kun immoo akkamittiin ta'a yoo jettan akkuma Daawit faarsaasaa 90 yookaan 91 irratti akka namaatti waggaan 1,000 akka kan Waaqayyootti immoo guyyaa tokko akkuma jedhe. 1,000 jechuun Waaqayyo guyyaa tokkodha. Kanaafuu dafinoodhaa kaasee haga jimaataatti 5,000 Waaqayyoodhaaf garuu guyyaa 5. Isheen sanbata duraa immoo akka lakkoomsa namaatti 500 Waaqayyoodhaaf garuu akka walakkaa isaatti lakkaa'amte jechaadha. Kanaafuu akkaataa kanatti nu godhee nu oolche waan ta'eef waa'ee isa kanaa duraan dursa dubbatamee jira. Nuti warra hiyyeessa taanee turre dureessa nu gochuudhaaf jedhee waa'ee keenyaaf hiyyeessa ta'ee akkuma qulqulluun Phaawulos jedhe lammaffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoomsa 9 irratti. Karaa adda biraan nuti diina Waaqayyoo turre. Diina Waaqayyoo turre garuu diina Waaqayyoo taanee utuu jirru garuu karaa du'a ilma isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyotti nu araarseera. Kanaaf nuuf gammachuu guddaadha. Roomee 5:10 diina Waaqayyoo taanee utuu jirru karaa ilma isaatii Waaqayyo ofitti nu araarse akkuma jedhe. Karaa adda biraa ammas inni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a keenya nuuf du'e. Inni tokkichi kun iddoo hunda keenyaa nuuf du'e. Roomee 5:14 Roomee 5:15 Kanaafuu egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos silas samii irraa kan inni gadi ba'ee dhufe sanyii ergamootaa gargaaruuf utuu hin taane sanyii abbaa keenya Addaam, sanyii Abrahaam, sanyii Daawit nu gargaaruudhaaf nu fayyisuudhaaf dhufe waan ta'eef kanaafuu nuuf gammachuu guddaadha. Hibroota boqonnaa 4:15 tokkoffaa ergaa Yohaannis 3:5 irratti inni waan hundumaan nu fakkaate garuu cubbuu tokko illee hin goone akkuma jedhe. Egaa oolumaa galagaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a keenya nu du'ee nu fayyise waan ta'eef nuuf gammachuu guddaadha jechaadha. Tokkoffaa Qorontos 15:22 irratti inni du'a keenya nuuf du'e akkuma jedhe. Kanaaf kun maalidha? Nuuf gammachuu guddaadha. Kanaaf faasikaa jechuun maal jechuudha? Gammachuu guddaadha. Du'a keessaati gara jireenyaatti, salphinaati gara kabajaatti, qullaa ta'uu keessaati gara ayyaana uffachuutti deemine waan ta'eef, garba kan turre mucummaa argachuutti deemine waan ta'eef gammachuu guddaadha jechaadha. Egaa kakuu moofaa keessatti wanti fakkeenyaaf kaa'ame sun isa kakuu haaraadhaaf immoo dhugaadhumatti iccitii guddaa kan ibsuudha jechaadha. Kanaafuu Gibsi fakkeenya si'ooliiti. Museen Gibsi keessatti dhalate. Gaafa dhalate akka ilmoon dhiiraa dhalatee hin guddanneef labsiin ba'ee ture. Seera ba'uu 2:1. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa inni dhalatus akka inni ajjeefamuuf labsiin ba'ee ture. Harmeen Museedhaa fudhattee galaana Gibsi keessa akka dhoosite. Dubaroo Maaramiin gooftaa fudhattee immoo aga Gibsitti baqattee du'a jalaa oolchite waan ta'eef fakkeenya akkasii qaba. Waggaan 430 sun fakkeenya waggaa 5,500ti. Egaa gaafa sanaa karaa Museedhaa dhiiga oolaa mudaa hin qabne sanaatiin mallatteeffamanii du'a jalaa akka oolan
karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nutis immoo du'a bara baraa jalaa oollee gara kabajaatti deemneerra waan ta'eef kun fakkeenyummaa guddaadha jechaadha. Gammachuu guddaadhas. Kanaafuu Faasikaa jechuun egaa hiika lama qabaa. Tokko bira darbuu jechuudha. Kakuu haaraa keessatti immoo gammachuu jechaadha. Egaa oolaan mudaa hin qabne jedhamte sun kakuu haaraa keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos oolaa Faasikaa inni nuu ta'e mudaa tokko kan hin qabne ta'uusaa agarsiisaa jechaadha. Kanaafuu dhugaadhumatti Addaamiif ijoollee Addaamiif gooftaan keenya dhufee nuuf fannifamuunsaa gammachuu guddaadha. Daabiloosiif raayyaa isaatiif garuu gadda guddaa salphinaaf du'a guddaadha jechaadha. Mee asirratti waan tokkoon sinitti makan abbooti jedhan. Abbaan keenya Addaam yeroo gooftaan keenya fannifamee garafamu sana isatti hin qabbanaa ture jedha. Ishoo maaloo nuu fannifame, ishoo maaloo nuu garafame, ati nuu fannifamte nuu garafamte gammachuu nuu laatta waan ta'eef jechaa ture jedhan. Ayihudoonnis gaafa sana ol gaanii maal jedhanii afannifamu jedhan. Gaafa sana Addaamitti sin tola ture jedha. Fannifamuunsaa bu'aadha malee salphina miti. Karaa adda biraa Qayyaffaanis maal jedheen utuu hin beekin yeroo dubbatu qooda namni kumaatamni namni baay'een du'u inni tokkichi kun du'ooyya jedhe. Gooftaan tokkichi du'uun Addaamiif ijoollee Addaam hundaadhaaf gammachuu guddaadha waan ta'eef Faasikaa keenyaadha. Faasikaa jechuun egaa gammachuu keenya jechaadha. Isa nuuf jedhee du'ee du'a isaatiin du'a keenya balleesseef gooftaa keenyaaf galanni ulfinni oqubaan guddinni bara baraan isaaf haa ta'u. Waa'een du'a gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos du'a addaati. Maaliif du'a addaati jenna? Duraan dursa wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoomsa 17 haga 18 irratti akkana jedhee tureyyuu. Ani fedha kootiin nan du'a. Lubbuu koo fedha kootiin oolota koof dabarsee kenna. Akkuma fedha kootiin dabarsee kennus immoo fedha kootiin deebisee fudhachuudhaaf aangoo qaba. Namni natti falmu hin jiru akkuma jedhe. Fedha isaatiin du'uu dhufe. Du'a keenya balleessuudhaaf fedha isaatiin dhufe. Kanaafuu du'i gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'umsa isaa addaadha. Egaa asirratti namoonni baay'een waa oliin makuu barbaadu, waa ol fakkeessuu barbaadu. Namoonni baay'een kakuu moofaa keessatti haa ta'u, kakuu haaraa keessatti du'aa ka'anii turaniyyuu. Warra du'aa ka'an sanaaf du'aa ka'umsi gooftaa keenyaadha tokko jedhanitti kan fakkeessuu barbaadan jiru. Garuu tokko miti. Mee akka fakkeenyaatti mee kakuu moofaa keessa namoota du'aa ka'an waan afuran sinitti hima. Namoota afur. Tokkoffaa moototaa boqonnaa 17 lakkoomsa 1 haga dhumaa irratti dubbistanii yoo ilaaltan kadhannaa raajicha Waaqayyo Eliyaasiitiin mucaan jaartii biyya Saraaptaadha du'a kee ka'eera. Maqaan isaallee boodana raajii Yoonaas kan jedhame. Egaa du'aa ka'umsi mucaa jaartii kanaa Yoonaas jennu kanaaf du'aa ka'umsi gooftaa keenyaa du'insaas du'aa ka'umsi tokko miti. Inni kun kadhannaa Eliyaasiif arjummaa Waaqayyootiin ka'e. Garuu gooftaan keenya du'unsa du'aa ka'umsaas ofna mataa isaatiin aangoo waaqummaa isaatiin malee gargaarsa waa tokkoon waan hin taaneef garaagara. Isaan kun deebi'anii du'aniiru. Gooftaan garuu firdii kennuuf deebi'ee dhufa malee lammaffaa deebi'ee hin du'u. Kanaafuu adda. Lammaffaa moototaa boqonnaa 4 9 haga dhumaa. Dubartii biyya Sunaam mana isheetti raajicha Waaqayyo Elsaayin simachaa kan turte. Dhala dhabdee kan turte. Kadhannaama Elsaayi kanaa mucaa godhatteetti. Mucaan ishee kun yeroo dhaqee nama guddaa ta'u jalaa du'ee ture. Haa ta'uuti garuu kadhannaa Elsaayitiin mucaan ishee kun ka'eera du'a kiyaa. Du'aa ka'umsi mucaa kanaaf du'aa ka'umsi gooftaa keenya tokko miti. Mucaan kun deebi'ee du'eera hoo. Yeroo du'ees yeroo du'aa ka'ees humna waaqummaa isaatiin utuu hin taane kadhannaa Elsaayitiin ka'e arjummaa Waaqayyootiin ka'e. Gooftaan garuu kadhannaa nama tokko malee humna waaqummaa isaatiin ka'e. Kanaafuu adda. Karaa adda biraan lammaffaa moototaa 13:20. Dargaggeessa tokkotu du'e. Awwaalchaaf deemaa jiru. Lolli itti baname. Iddoo awwaalcha Elsaayi irratti nama dargaggeessa awwaalchaaf deeman kan irra buusanii baqatan. Lafee Elsaayi waan tuqeef du'a keessaa dargaggeessi kun ka'e. Ka'ee jara duukaa bu'ee jedha. Amma gaa dargaggeessi kun lafee Elsaayi tuqee ka'e. Waadaa isaaf kennameen arjummaa Waaqayyootiin ka'e. Egaa du'aa ka'umsi kanaa fi kan gooftaa keenyaa tokko miti. Maaliif inni kun deebi'ee du'eera gaafa ka'us waadaa Elsaayin arjummaa Waaqayyootiin ka'e malee akkasumaan miti. Karaa adda biraa matsaafa raajii Hisqeel 37 irratti allayyaa tokko keessatti lafeewwan namoota baay'ee goggoganii turaniin arge. Raajitti dubbadhu naan jedhe raajiin itti dubbadhe. Waaqayyo ka'isiin jedha ka'in jedhe lafeen bara dheeraa goggoganii turan
sosocho'anii foon uffatanii ka'anii jedha. Haa ta'u garuu isaan kun hundumti isaanii arjummaa Waaqayyootiin kadhannaa raajicha Hisqeel kanaan ka'anii deebi'an immoo du'aniiru. Kanaafuu tokko miti. Kakuu haaraa keessa gaafa dhufnu immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoota 3 du'aa kaaseera. Tokko intala Iyyaariwoos du'aa kaaseera. Maatewos 9:23. Dubartii jaartii maanguddoo biyya Naa'in jaartii mucaa tokkicha qabdu awwaalchaaf saaxinii keessa kaa'anii awwaalchaaf deemaa jiran gooftaan keenya teellaadhaan dhaqee mee saaxinii kana lafa kaa'aa jedhee gaafa lafa kaa'an yaa gurbaa du'a kana keessa ka'i jedhee kaaseera. Alaazaariin du'a kee kaaseera. Keessumatti kan Alaazaar immoo raajiidhayyuu. Nama du'ee reeffi guyyaa 4 ture xiraa'eera foolii jedheera kan jedhan lubbuutti deebisee gooftaan kaaseera. Amma gaa du'aa ka'umsi jara kanaaf kan gooftaa tokko miti. Isaan kun deebi'anii du'aniiru. Gooftaan garuu deebi'ee murtii kennuudhaaf dhufa malee du'aaf hin dhufu. Keessumatti Alaazaar edda du'aa ka'ee booda waggaa 40 guutuu Paaphaasii biyya Faransaay ta'ee tajaajileera. Eddasii booda immoo deebi'ee du'eera. Innumtu gana humna Waaqayyoodhaan gaafa du'aa ka'umsa waliigalaa du'aa ka'uudhaaf jira. Gaafa du'aa ka'umsa waliigalaa jennu kun tinsaa'ee gubaa'ee jedhama. Gaafa sana isaan kun iyyuu akkuma warra kaanii du'anii du'a kee ka'uudhaaf jiru. Kanaafuu gooftaan keenya garuu murtii kennuudhaaf dhufa malee kan warra kanaa wajjin tokko miti. Du'aa ka'umsi isaa addaadha. Warri gooftaarraa baratan barattoonni gooftaallee akkasuma du'aa kaasaniiru. Fakkeenyaaf hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 36 irratti biyya Iyyoopheedhaa dhaqanii qulqulluu Phexrosin waamanii mucaan durbaa maqaan ishee Xaabiitaa yookaan afaan warra Giriikiin immoo Quruphee kan jedhamtu tokkotu du'e. Intalli kun intala jabduudha, amantiitti jabduudha. Hojii amantii hojjechuutti jabduu turte. Gaafa isheen duutellee namoonni baay'een hojii gaarii isheen hojjette sana maqaa waamanii maqaa dhaanii boo'u turanii. Waan isheen hojjechaa turte san akkana gochaa turte jedhanii boo'anii. Jara namni asumaas irratti amma gaafa nuyi duunu namni maal jedhee nuun boo'a laata? Gaafa du'a namaa gaa namni waa lama haasaa yookaan gaarummaa namaa haasaa yookaan hammeenya namaa haasaa. Namni waa'ee keenya maal haasaa laata? Egaa waa'ee intala kanaadhaa keessumatti namoota isheen gargaarsa gooteef daara baasaa turtellee fakkii ishee ol kaasanii wayyaa isheen bittee fuudhanii bo'aniif jedha. Achumaan qulqulluun Phexros immoo fitaatii godhee fi yookaan hiikama lubbuu taasisee akka geggeessaa ishee taasisuudhaaf dhaqanii waamanii jedha. Qulqulluun Phexros garuu gaafa dhufee kadhannaa godhuu fi Waaqayyo lubbuutti deebisee kadhannaa Phexros dhaga'ee lubbuutti deebisee intalli kunis du'a kee kaatee jiraattuu taatee jedha. Egaa mee asirratti hubachuu kan qabdan amma gaa du'aa ka'umsi intala kanaaf du'aa ka'umsi gooftaa keenyaa tokko miti jechaadha. Maaliif jennaan isheen kuni kadhannaa hangafa lubootaa hangafa barattootaa kan ta'e qulqulluu Phexrosiidhaan kaate. Arjummaa Waaqayyoodhaan kaate deebitee immoo duuteetti. Garuu gooftaan keenya humna waaqummaa isaatiin ka'e deebi'ee garuu du'uudhaaf dhufatu hin taane murtii kennuudhaaf dhufu waan ta'eef adda. Hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 9. Hojii ergamootaa boqonnaa 29 gubbaa irratti immoo maal jedhaani? Dargaggeessi maqaan isaa Awuxaakis jedhamu. Qulqulluun Phaawulos gamoo abbaa darbii 3 irra dhaabatee barsiisa ture. Namooti baay'een mana keessa taa'u turanii. Dargaggeessi tokko garuu foddaa manicharra taa'ee tureyyuu jedha. Asirratti waa tokko hubadhaa. Yeroo sagaleen Waaqayyoo barsiifamu iddoo teessanii dhaggeeffachuu qabdan haalaan qalbeeffadhaa. Iddoo mijataa ta'a dhaggeeffadhaa. Yeroo barsiifamu immoo hin muginaa, hin rafinaa, yaada keessan hin facaasinaa. Yoo kun akkana sin qabata yoo ta'e ofirraa ammaattabaa kadhadhaa, kadhachiifadhaa. Mee dargaggeessa kanarraa waa bartu. Utuu iddoon mana keessa jiru dhaqee foddaa manaarra taa'e. Foddaa gamoo abbaa darbii 3 irra taa'e. Yeroo qulqulluun Phaawulos barsiisu irribisa qabe, hin muge, achumaan duddaan alatti lafa dha'e, mormi jala deebi'ee cabee du'ee jedha. Naasuu guddaa ta'e. Garuu qulqulluun Phaawulos fiigee naqee gadi bu'e. Edda gadi bu'ee booda dargaggeessa du'e kana baatee ol liccisiisee kadhannaa godhee fi akka inni lubbuutti deebi'u taasisee jedha. Egaa qulqulluun Phaawulosis du'aa kana kaasee jechaadha. Kan biraan abbootiin keenya baay'een kan kaasan jiru jechaadha hedduun isaanii. Haa ta'u malee garuu du'aa ka'umsa warra du'a ka'aniif kan gooftaa keenyaa gonka tokko miti.
inni hufna waaqummaa isaatiin ka'e. Dhufee fedha isaatiin du'e, fedha isaaniin du'a mo'ee ka'e. Egaa maaliif ennaa jettan akka nuyi du'aa kaanuuf amantii guddaa akka itti godhannee irraa barannuuf kan du'an du'a keessaa akka ka'uudhaaf jiran kanneen ammaa kun ragaadha jechaadha. Warri kakuu moofaa keessaas warri kakuu haaraa keessas ragaadha. Akka namni hin shakkineef duraan dursa warra kana kaa'etti agarsiisa. Isinis akkuma warra kanaa hin kaatu. Kaatanii garuu bara baraan jiraattu kan jedhu. Egaa gaafa tinsaa'ee zagubaa'eedha. Jarri kunis ganaa du'anii hin ka'u. Kiristoos garuu du'aa ka'eera waan ta'eef firdii kennuu dhufa. Karaa adda biraa haati isaa dubaroo Maariyaamiin du'a kee duuteetti. Duutee du'a keessaallee kaateetti. Isheen amma du'aa ka'umsa kan waliigalaa keessa hin jirtu kaateetti. Mirga gooftaatti ol baatee jirti akkuma Daawit jedhe sana jechaadha. Kanaafuu warreen kun egaa ragaadha barsiisa jechaadha. Kanaafuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee du'aa ka'uu isaatii gaafa laallu inni oolaa faasikaa keenya ta'ee nuu qalame, nuu dhiphate, egaa qalamuu isaatiin, dhiphachuu isaatiin, reebamuu isaatiin, daabiloosiin reebamuu nu oolche jireenya bara baraa akka argannu. Du'aa ka'uun isaa kun immoo nuti akka duunee achumaan akka hin hafne, akka du'aa kaanu fakkeenyummaa guddaa, barisa guddaa nu ta'e jechaadha. Kanaaf gooftaan keenya yeroo biyya lafaa kanarra ture gochaanis jechaanis barsiisa gaarii nu barsiisaa turedha waan ta'eef. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'umsaa kun du'aa ka'umsa addaati. Du'aa ka'umsa ajaa'ibsiisaadha. Gaafa inni du'aa ka'es waan ajaa'iba guddaatu ta'ee jechaadha. Keessumatti gaa asirratti waan ansinitti immoo gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa jimaataa sa'aatii tokko gaafa ta'u Phiilaaxoositti geessan. Maaliif sa'aatii tokkotti geessan? Sa'aatii tokko sun sa'aatiitti Addaam uumameedha gaafa jimaata. Karaa adda biraa sa'aatii sadiitti immoo murtiidhaaf fuula Phiilaaxoositti dhiyeessan. Hadheessuudhaaf. Sa'aatiin sun torbee Addaam uumametti jimaata isaa sa'aatii sadiitti cinaacha isaa bitaa keessaa lafee tokko fuudhee guyyaa Waaqayyo Hewaaneeti tolcheedha. Sa'aatii ja'a. Sa'aatiin ja'a guyyaama gaafa jimaataa gaafa gooftaan keenya fannifamu sana jechaadha. Fannifamu sana iccitiin sa'aatii ja'a sun guyyaa Addaamiif Hewaan itti tsabalatti kutanii nyaatanidha. Guyyaa itti tsabalatti kutanii nyaatanidha. Sa'aatii sanatti gooftaan keenya harki isaa fannoo irratti ol ba'ee fannifame. Harki Addaam, harki Hewaan gaafa sana tsabalatti kuttee nyaatitti waan ta'eef. Milli isaa waqarame sun. Waan isarra ga'e kun harka Addaam, gurri Addaam, iji Addaam, milli Addaam, namummaan Addaam cubboo hojjetedha waan ta'eef sana fannoo irratti fannisuudhaaf achirratti immoo ol ba'e sa'aatii jaatti. Sagalee Waaqayyoo dhaga'ee guyyaa hin dhaqeenye dhokateedha qullaa ta'e. Sa'aatiin sagalee immoo kakuu haaraa keessatti guyyaa Addaam immoo Addaamiin fayyisuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos seexana qabee hidhe sa'aatii jaaf sagal gidduutti. Seexana qabee hidhe sagal gaafa ta'u qaama lubbuudhaan si'oolitti gadi bu'ee waaqummaan kan keessa guuteen warra si'ool keessaa kana baaseedha. Sa'aatii koo tokko gaafa ta'u Yoosefiif Niqoodemoos reeffa isaa fannoo irraa fuudhanii guyyaatti owwaalanidha. Guyyaatti owwaalanidha. Egaa oolumaa gala gaafa jimaataa ja'a ga sagal gidduu dukkana limitii ta'e akka addunyaatti iccitii qaba kun. Egaa sa'aatii 11 sa'aatiin itti owwaalamedha. Gaafa inni owwaalamu maal godhanii reega? Gaafa inni gooftaan keenya owwaalamu maal godhan? Ayihuudoonni miqqanyoonni loltuu 400 namadan awwaalicha irratti akka eeganiif. Guyyaa 3 booda nan ka'a jedheera waan ta'eef. Loltuu 400. Qondaaltonni olaanaan kan hoogganan immoo 403 ramadan. Awwaalcha sana mataa isaa dhagaa guddaarra kaa'anii immoo chaappaadhaan chaappeessan. Awwaalli gooftaa keenya akkanattiin chaappaa chaappeessanii akkanattiin eegan jechaadha. Galanni isaaf haa ta'uuti. Akkuma jedhee dubbate sana gaafa sanbata guddaa ganama obboroo halkan keessa sa'aatii ja'atti. Gaafa sanbata guddaa halkan keessa sa'aatii ja'atti dhagaa narraa kaasaa. Chaappaa kanarraa ciraa. Utuun jedhin hufna waaqummaa isaatiin du'a kee ka'e. Gaafa du'a kee ka'e ajaa'iba garaagaraa baay'eetu ta'e. Loltoonni sun hin kukkufan. Dhagaan hin dadayyee. Du'ootiin baay'een isaanii hin ka'an. Wanti baay'een ta'eera jechaadha gaafa sana. Egaa maal ta'eera gaafa sana? Wanti ajaa'iba guddaatu ta'e. Iccitiin dhagaa sana tu narraa kaasaatu hin jedhin. Chaappaa narraa ciraatu hin jedhin. Aangoo waaqummaa isaatiin ka'uun sun maal wajjin iccitii qaba? Dubaroo Maariyaamiirraa gaafa sagaleen Waaqayyoo qulqulluu Gabreeliin abbaan qulqulluu Gabreelii ergee misiraachotti dubbadhu gaafa jedhe san maayatama durbummaa giiftii keenya dubaroo Maariyaam utuu hiikiin gadameesha keessatti akka murtaa'e gaafa dhalatu utuu
hin hiikin akka dhalate kan ibsudha jechaadha. Kanaaf dhagaan sun narraa kaasaan jenne kafana narraa hiikan jenne chaappaa kaasan humna waaqummaa isaati. Hin danda'a humna waaqummaa isaati. Iccite kana qaba. Namoonni tokko yeroo faarfannaa faarfatan maal jedhu dhagaa faffacaasee awwaala diigee ka'e jedhu. Lakki du'a balleessee ka'e malee dhagaan sun chaappaa sana kan achirraa diigee kottaa ilaalaa sajiraataa warra du'an keessa maa barbaaddu kan jedhama waaqayyo jechaadha. Kanaaf faasikaan keenya Yesuus Kiristoos gooftaan kan nu ta'e hojjete kana fakkaata. Egaa isa kana yaadadhaa jedhe. Isa kana yaadadhaa hin irraanfatinaa. Dhalootatti yaadadhaa. Seera godhaa kabajadhaa jedhe. Kakuu haaraa keessatti egaa faasikaan dhiiga oolaa sanaan kabajamaa kan ture. Israa'el warri fooniidhaa garbummaa Gibxi jalaa dhiiga oolaa sanaan mallatteeffamanii ergamaa du'aa jalaa kan oolan kakuu haaraa keessatti immoo anaaf isin kiristiyaanonni hedduun dhiiga Kiristoos kan namummaa keenyatti fudhannee ergamaa du'aa jalaa oollaa jireenya baraa baraa arganna ganatatti seenna jechaadha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11:27 irratti waa'ee isa kanaa yaadadhaa akkuma jedhe. Kanas yaadadhaa jedhanuunis. Jaraan akkas jedhaa kan jedhu sun kanaan bakka bu'ee jira. Kanaaf yaadanna. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 2:8 irratti maal jedhaa? Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 2:8 irratti maal jedhaani? Isa du'ee ture du'a moo'ee immoo isa ka'e sanyii Daawit kan ta'e Kiristoosin yaadadhaa. Wanta inni isin godhe yaadadhaa. Oolaan faasikaa keenyaa Kiristoos kan inni nu godhe sana yaadanne fayyina akka ittiin argannuuf akka ittiin bara baraan immoo ayyaana isaa ga'uun ayyaaneffannuuf ayyaana kanarraa immoo eebba guddaa arganna. Fayyina guddaa arganna. Egaa dhugaadhumatti dubbachuudhaaf yoo ta'e yaadannoo qulqulloota taasisuun eebba guddaa nama laata. Kan gooftaa gooftotaa, kan mootii moototaa, kan waaqa jiraata bara bara yaadachuun immoo ammam eebba namaa laata kana isiniifan dhiisa. Egaa waaqayyo keenya sabaranaa kanaa waan nu ga'eef galanni guddaan isaaf haa ta'u. Ayyaana sasa dhufu kan akkasuma ittiin geenye kabajuun waaqa qabsiisu. Kanatti taanee immoo egaa waa'ee du'aa ka'umsa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos ragaa kan ba'an. Kan jedhu immoo kutaa lammaffaa sakatti waliin ilaalla. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Isa dhageenya lapheetti nuuf haa qabsiisu. Ayyaana isaa kanarraa ayyaana eebba suga nuuf haa baay'isu. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u.